Osoma moyate bara barri hattu kan ana birri guddan beeku ilma haftaa miti kuma dolara kuma dhibba kana eessa kaay dolari kuma dhibba kun bar yoo moyadhe birri Oromoon kuni dorgommii asli qofaati miti baay'ee dorgommii Oromooti. Oromoon hammam akka ta'e Oromoon miliyoona dhibba tokkoof miliyoona 13 taabar eessa geessame magaalaa tokko guutuu bitaa bar Adaamaa guutuu bitaa eessa geessa aaraa rakkatiin annu yoo tapha guyyaa boruu guyyaa 21 kana mooyate badhaasa doolaara 100 qaba. Doolaara birrii Itoophiyaati miti doolaara. Maqaa keessaniin haa nyaatu, maqaa keessaniin haa injifatu, maqaa keennan maqaa Oromootiin haa injifatu. Oromoo boru takkatti tana irraa nafina. Saqoo hin saalfattu. Xiqqishumalleen qaanyooytu. Birrii qiisha namaa jirtuuf ji'a irraa torbaan irraa waggaa irraa baatii lama sadii irraa Oromoo irraa wanta hin dhabne kanuma Oromoo irraa miqanyuma kana. Aslii Oromiyaa gurraacha keessa adii tokkicha Oromiyaa tokkicha Arsiin Oromiyaaf gumaachite. Kun osoo namoonni hedduun eessallee hin geetu osoo namoonni hedduun isa tuffattuu hada kun akka Afrikaatitti Afrikaa bakka bu'uudhaan osoo namoonni bibbeekamoon hedduun jiru namoonni dhageettii guddaa qaban Afrikaan namoota hedduu qabdi isaan keessaa Afrikaa guutuu ardii Afrikaa guutuu bakka bu'uudhaan dorgommii doolaara 100,000f TikTokiin isa qopheessaa jira. Dorgommiin kunis galgala kana kan godhamu ta'a. Mee viidiyoo tokko namoota isa jaalatanii fi namoota isa jibban irraa kawali qabanii jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nageenya keessan badhaadha. Akka kaleessa galgala Dr. Asliin Muhammad jedhama mucaa kana isin agartan kana Dr. Aslii kana hundi keessan hundi beeytanii akka inni kaleessa galgala kaampaaniin TikTokii doolaara Ameerikaa 100,000 tapha kanarratti abbaa hinjifateef jedhee rafeen bulle dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hirribni nan qabdu. Isa kana wal qabatee amma yaada doktora dhiyeessu barbaada. Dr. Aslii biraan gayaa sheer godhaa hundi keessanuu. Dr. Aslii dhugaa doolaara 100,000 taanaaniin an haga har'aatitti guyyaa takka dalagaa dhiisee hin beeku. Hanga ammaatti doolaara 100,000 hojjechuu hin dandeenye. Kuni waan akkaan nama gammachiisuudha. Carraan akkana argamee jennaan jechuudha. Kanarratti an akka nama tokkootitti yoo danda'amee jedhee wanni kun qabatamatti doolaara 100,000 ta'e ani kophaa kiyyatti leenca 20 ni qopheessa. Leenca 20 garuu mallaqa kana waan argame parsantii 20-30 walakkatti addaan qoodamnaa jechuudha. Maaliif jennaan doolaara 100,000 jechuun nama lakkoofsan beeyneef diqqaadha. Gara garuu birrii Itoophiyaatti yoo deebiste birrii miliyoona 13 jechuudha. Miliyoona 13 jechuun bakka kana booda fataa jettee veellaa kana Adaamaa fi Finfinneetti hojjetatteetuma zanaa jettee jiraatta jechuudha. Habiibii dhumate bakka. Gatii kanaaf jecha waan kana mee Dr. Aslii addanuu baase dhugumatti doolaara 100,000 dhugaa taanaaniin waan qabnu itti kunnee mallaan kun argamuu qabaa jennee amannaa jechuudha. Osoma moyadhe bara barri hattu kan ana birri guddan beeku ilma haftaa miti kuma doolaara 100,000 kana eessa kaay doolaarri 100,000 kun bar yoo moyadhe birri Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 13 taabar eessa geessame magaalaa tokko guutuu bitaa bar Adaamaa guutuu bitaa eessa geessa heeduun qabu makiinaan qabu manan qabu waraqaan qabu biyya kanaa bahuu danda'u baqataan akka kiyyaa tokko mataana dha'ee fudhatuu danda'a barku maatu isin boonchisamee birriin sunuu haa dhufu haga amma ayyirii qabu taaptaap jettu taaptaap goote koppilinki goote gizee dhaabbanni birrii sana badhaase mataana dhoofteen fudhattu maal eenyus si gaafata ilmoo haadhaan qabu hin beeyta neetworkiin ganda kennan dalagu firri qubasi qabu hin jiru faaraa yeroo tokko Oromoon kun Faratun wallahi. Faratun. Dhugaa isin jira faaraan ta'ina. So kanuma namoonni akka carraa ta'e argata namaatitti gammadan yoo jiraattan warri qoma keessa rabbiin isin bal'ise qurxummii akka namni amma kennee kun eenyuun ka kenne kun Dubaay taa'ee naa kenne kun olaalaam. Nahilaan Habibi. Nahilaan imami. Nahilaan wanno gamme thank you so much. Waaqayyo eebbifame. Ijoolleen Waaqayyo ijoollee waaqeffataa ijoolleen Islaamallee amantillee bakka bu'a.
Kota. Gatii kanaaf jecha hinjifannoon kee haa ta'u ummanni Oromoo hundi keessanuu bira dhaabbadha. Isintuu kaleessallee sadarkaa kanaan ka'e isintuu darajaa kanarraan ga'e marti keessanuu bira dhaabbattanii milkeessuu qabda wanti kun akka milkaa'u. Gama biraatiin ammoo namoonni duulaa jirtan akkami akkana goota jettaniin dhiisa. Kaleessallee isintuu taphachiise sadarkaa kanaan ga'e har'as ammoo biyaansi yoo wallee kennuufi baattan yoo callistan bareeda. Duula akkanaan geggeessina. Isa rabbi carraa banee fi rabbi riskii banee fi haa funaannatu. Kanaaf jecha doolaara 100 argatte taanaan milkoofte abbo. Rabbi si haa milkeessu siin jedha. Sagalee kiyya kana sheer godhaa biraan gaya doolaara 100 ta'uun ammoo riggixanyaa taanaaniin mi hinjifatta. Si faana dhaabbanne si hinjifachiifna. Garuu waan kana dhugaa ta'uu isaa mee madda qulqullurraa qulqulleeffadhu dhuguma doolaara 100 waan san turri bana dhoorge jechuu barbaadeeti galatoomaa. Guyyaa gaarii mallattoo eda'uu kana balleessuu hin irraanfatina odeeffannoo jiru isin biraan ga'uutti fufna. ربي إلما برخاسي هقول ربي إلما حكماسي هقول حكمة ربي الربا خير رخاي جرا يو أمنتي أن فيدا تتوبا حكمة ربي الربا خير قومتي خير سخاي جرا وان أن ست أرجيتو جرا غربا يو أرارف قتي سيني أرار ستاسي أرجيتين جرا من قدو أريدك أبدو من قدو ريفينسي لما تاتي تنين أنبيه الرقوية أتي أرارف هواسا ولي أرار سفتيسو قويانا نشرتي أرارمي جرا غربا حكمة ربي سي خيسا خاين أرجي أما أصلي خنا قرينا ما فيسبوك الرتبيخ تيك توك الرتبيخ غربا ولين قد تأتي نرجي تازيا كتقلتو بيخا غربان شيدا كتقلتو بيخا غربان أفوشاتا أكاتا اتقلتو بيخا غربان أما درغومين كن درغومي قرشيت الليمتي درغومي إنيوماتي مجان كن إثيوبيا يوكن أوروميا قوفا بكبوئي درغومان جيرو أفريكا قدو سن بكبوئي درغوما جيرا Afrikaa keessaa namni dorgomaa ta'e argame asli qofa namni biraa hin jiru. Afrikaan namoota bebbeekamoo hedduu qabdi. Namoota influenceroota hedduu qabdi. Afrikaan namoota dhibbaa uuman, namoota dhageettii gurguddaa qaban. Garuu immoo mucaa kana harki rabbillee waan keessa jiruuf dorgomaa gootee kaampaaniin TikTok as dhiyeessite jechuudha. Kanaaf nama kana duuba dhaabachuu qabna malee yooma rakkinna illee qabaatu inni dungura illee dalagee jiraate dungura san eega manatti nu deebi'ee booda manatti gorfanna waan ta'eef amma garuu diina yookaan immoo amba biratti nama keenya dabarsineen kenninu kanaafuu asli keenya ni mootaa jabaa hunda keessa jiranii fi gargaarsa nan godha jedhee waadaa galee jiraam maarree Oromoo koom gargaarsi amma isin gochuuf deemaa jirtan kun asli Oromoo osoo hin taane namoota harka qalleeyyii Oromiyaa keessa jiranii fi Araboonni badhaasa kana fudhachuudhaaf haala kanaan wal birmachiisaatii jiru. Kanaafuu Oromoo irraa wanta hin dhabne kanuma beellu Oromoo irraa miqqanyuma kana hinaafama kana hin dhabne hinaaffan hanga nagee amma maaliif barbaachise mucaan kun haamoo amma dorgommiin kun dorgommii qarshiitillee miti dorgommii eenyummaati. Mucaan kun Itoophiyaa yookaan Oromiyaa qofa bakka bu'ee dorgomaan jiru Afrikaa guddoo san bakka bu'ee dorgomaa jira. Afrikaa keessaa namni dorgomaa ta'e argame asli qofa namni biraa hin jiru. Afrikaan namoota bebbeekamoo hedduu qabdi. Namoota influenceroota hedduu qabdi. Afrikaan namoota dhibbaa uuman, namoota dhageettii gurguddaa qaban. Garuu immoo mucaa kana harki rabbillee waan keessa jiruuf dorgomaa gootee
kaampaaniin TikTok as dhiyeessite jechuudha. Kanaaf nama kana duuba dhaabachuu qabna malee yooma rakkina illee qabaatu inni dungura illee dalagee jiraate dungura san eega manatti nu deebi'ee booda manatti gorfannaa waan ta'eef amma garuu amma diina yookaan immoo amba biratti nama keenya dabarsineen kenninu kanaafuu aslii keenya ni mootaa jabaadhu si duuba jira.